fuunee jirtu bakka nagaa jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jecha. Namoonni yeroo awwaalaatiif gara chaayinaalii kanaa dhuftan sabskraayibii laayikii naaf godha. Warroonni maatii kee taatanii jirtan sheer laayikii godhaan jajjabeessaa isiniin jecha. Barnoonni keenya kanarraa akkaataa suuraa keenya fayyadamne yookaan alaabaa garaagaraa fayyadamne maqaa biyyaa maqaa keenya itti barreessinu wajjin barannaa. Aappii Pixel Lab keessatti haala kanaan suuraa keenyaa fi akkasuma alaabaa biyyaatiin bifa kanaan barreessuu dandeenya. Haala kanaan barreessuudhaaf wanti nuti goonu awwala aappii Pixel Lab keessa seenna. Aappiin Pixel Lab yeroo bannu haala kanaan nuuf banama. Asirra gabatee tokko filanna. Gabatee adii kana filadhee jira nama. Erga gabatee adii kana filadhee booda maal godha? Tuqaa sadiin harka mirgaa gubbaarraa jirtu kanarratti okay ni godha. Image size filadha. 2560 godha. Asirratti 1440 godha. Haala kanaan gabatee kana xiqqeessee jirama. Mallattoo ida'u harka bitaa gubbaarra ka jirtu kana okay ni godha. Haala kanaan mallattoon qalamanaa baya. Tekstii jedhu kanarraa haqa Oromiyaa barreeffamni haala kanaan naaf ba'ee jira. Okay ni godha. Asirratti ni fida. A bira ni dhufa. Asan harkisa. Saayizii jettu kana haala kanaan as harkisa. Barreeffama as guddifadha. Right ni godha. Ammas asuma deeme suuraadhaan barreessuudhaaf Oromiyaa ka jedhu kana alaabaa Oromootiin barreessuuf tekstituurii kanarratti okay ni godha. Ergituu jedhee yaada tekstituurii irratti okay ni godha. Haala kanaan mallattoo image fakkaatu kana nuuf fida. Al tokko ofirra dhoofne image keenyarra suuraa fidannee dhufna. Haala kanaan image irraa alaabaa kana fidadhee dhufee jira. Bakki hin barbaanne yoo jiraate haala kanaan crop gootanii irraa muruu dandeessanii. An dura crop godhee jira waan ta'eef qajeelee naaf ta'ee jira. Isin ammoo yoo crop isiniif hin ta'in fiddanii crop gootanii haala kanaan galchuu dandeessanii okay ni jenna. Haala kanaan amma galchinee jirra. Ammas tekstituurii bira ni dhufna. As biratti eeyyama ni kenninaa fi eeyyama yoo kennineef asirra gadi buuna. Haala kanaan jijjiirree alaabaa fakkeessuudhaaf alaabaa Oromoo fakkeessuuf haala kanaan of duubas deebisne bifa kanaan erga finne booda right irra jenna. Ammas kana ni balleessina. Mallattoo ida'u kana irratti tuqaa tekstiin Itoophiyaa barreessee jira. As size bakka ida'u kana irratti okay godha. Al tokkoof haala kanaan as harkisa. Barreeffama erga haala kanaan wal qixxeeffadhee kaa'ee booda immoo mallattoo raayitii irratti okay ni godha. Tekstituurii bira ni dhufa. Image bira ni dhufa. Alaabaa Itoophiyaa kana irratti ni kaa'adha. Amma crop godha alaabaa kana irraa kutee gata. Bakka nan barbaachisne hanga alaabaa qofa irraa fudhadha. Crop gootanii akkanatti haala kanaan irraa fudhattanii okay ni godha. Barreeffamni hamma haala kanaan naaf barraa'ee jira. Ammas tekstituurii irratti ni deebi'a. Eeyyama ni kennaa fi haala kanaan amma jala kanarra gabbu'ee ni harkisa. Bifa kanaan hanga alaabaa Itoophiyaa fakkaatutti barreeffamichi kana irra oofee erga haala kanaan barreessee xumure as bira ni dhufa. Okay ni godha. Save image jedha. Save to gallery jedha asirratti okay erga godhee booda gara gallery keessa okay erga godhee booda gara gallery na dabarsee jira. Haala kanaan amma booda share gochuu dandeenya. Alaabaa kana haala kanaan argachuudhaaf bakka irraa fidannu Google irratti flag Itoophiyaa jettanii barreessitanii haala kanaan kan isiniin bahe tokko screenshot godhattanii alaabaa Oromootis haala kanaan erga barreessitanii alaabaa Oromootis erga haala kanaan Google irra barreessitanii bifa kanaan isinii bahee booda screenshot godhattanii gara image dabarsitanii achi booda ittiin barreessuu dandeessanii maqaa keessanii illee suuraa keessaniinis maqaa keessan barreeffachuu dandeessanii
Namoonni yeroo awwaalaatiif gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe like naaf godhaa. Warroonni maatii kee taatanii jirtan share naa godhaa, na jajjabeessaa isiniin jecha hanga barnoota biraa qabadhee walitti deebinuuf turtii gaarii naaf qaba.